Kan kufe ana kan bari wayyaa kootii gabaan maallatti kofalti jedhe namichi jedhan. Jaartiinis ati kolfii anaan alangaa dududdana kutee jette dhuufuu qabachuu dadhabde jedhan. Kana waa malee hin jenne manni waa malee hin aaru mitire. Yaada dheeraa hanga arbuu qalbii malee ijin argu nana mana barri gaddaa barri amaanii akka darbu. Dubartii guddoo tokkotu mucaa heerumsiifata ture cidha gubbaa jiru. Dubartiin kun baay'ee gammadaniiru. Oliif gaddeemanii xinnaaf guddaa harka fuudhu. Hundumaa kara deemaa nama argan hundaa dubbisaa deemu. Otuma jedhanii dhufanii anaan na bira ga'anii natti marmanii nagaa Oromoo sanaanii dudda kurra harka isaanii marsanii akkasittiin dudda koo chap 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 godhanii erga nagaafatanii booda narraa siqanii ilaame naan jedhan ija keessa na ilaala. Kana booda osoon du'ellee hin gaabbu naan jedhani. Kana gidduutti namichi cina koo jiru tokko utaalee dhufee akka titiisa baadulittuu dubbii keenya gidduu galee dubartii kanaanii isin nama guddaa miti. Namni erga du'e booddee akkamittiin gaabbuu danda'a? Isaaniin jedhee ayyaana isaanii irraa fudhate. Hamaan keessa na xiqqaatu malee dhugaa dubbachuuf taanaan haga shinii bunaan ga'e waan an godhuu fi waan an jedhu wallaale namichi waan qalbii dabarse natti fakkaateeni dubartii kana fuudheeni irraa siqe gara fuulduraatti. Dubartiin kun garuu ija isaaniin bitaan mirgaatti namicha lafarraa kaasanii akka yaada kootiitti namicha kana fuudhanii qileetti darbanii anaan achitti na dhiisanii qajeelanii. Garuu maal isin dhibaa? Guyyaan gaafa tokko isin dhibaa? Guyyaan waa baatee deema gaafa jedhamu waan ajaa'ibaati. Namichi kun yoo na biraa hafa isinitti fakkaate dhufee fuula koo dura dhaabbatee gaaffiin siif qaba naan jedhe. Deebii koo osoo leegini eeyyamaa ta'uu koo osoo nan gaafatini gaaffii isaa itti fufee akkas jechuun. Oromoon maaliif guddaa xiqqaa ta'e dureessa dhabaa maaliif ta'e jagna lonna maaliif ta'e naan jedhee deebii koo osoo nagayini kutee na biraa sokkee. Guyyaa gaafa tokko isinitti hin argin guyyaa waa baatee deema gaafa jedhanii waanuma addaati dhugaa dubbachuuf taanaanii. Namicha kana nama natti ergen wallaale. Kanaafuu namicha kana barbaaduutan ka'e dhaqeen gaafachuu barbaade garuu as buutee isaan dhabe. Isin dhibaa otoo bakkan jiru kana bakkan dhaabadhe kana jara warraa ajjeesee duuneerra jedhu sana. Warra nama fixee dhumneerra jedhu sana warra nama ukkaamsee ukkaamamneerra jedhu sana dabballee isaaniitu jira otoo ta'e maal jedhee akka gabaasu beektu? Eeyyee cidhi kun ukkaamameera, cidhi kun butameera, gaa'elli abaluu fi abaluu gidduutti godhamu butameera jedha. Eenyu buta jedha isinitti fakkaata immoo? Eeyyee jaruma isin beektan sana jaruma nu beeknu sanatu bute jedha. Maal qofas ture? Jara jechuun koo sodaadhe isinitti fakkaate? Ani moo hin sodaadhu.
Ani hin sodaanne jara jechuun maqaa isaanii dha'uu qaban ture hin sodaanne hin shakkinaa waa tokkollee. Garuu wayi tokko yaadadhe waa'ee sodaa kanarratti mucaan haati mucaa ishee qabattee ganamaan kaatee dhaabbachaa turte. Yeroo kana abbaan qaama dhiqachuudhaaf bakka tokko yaa jijjiirrataa ture. Garuu isin dinqaa safuu cabsiten jedhinaa malees qaamni hormaataa abbaa mucaa kanaa dhaabbatee jiru mucaan argee mucaan haadha isaatiin harme jedhee waamee qaama hormaataa abbaa isaa dhaabbatee jiru haadha isaatti agarsiise. Haati yeroo kana ofitti amanamummaa cimaanii konfiidensii ajaa'ibaanii otoo kana ni sodaanna ta'ee atiyyuu hin dhalattu turtee mucaadhaan jedhanii. Eeyyee dubbii kaasaafan jedhe hin sodaanne kan maqaa isaanii dha'uu dhiise. Maqaa lagachuun immoo mararoo akka ta'e hin beektanii? Aadaa Oromoo keessa jira. Addooyyeeni ijoolleen durbaa shamarranii maqaa walii lagatti wal mararfachuudhaan hiriyaa waan taateef qofa miti addooyyeen kan maqaa walii lagattu hiriyaa addaa icciitii walitti himtuudha. Garuu bara si'anaa dhugaadha. Bara si'anaa kan maqaa nama lagatee maqaa masuu namaa baasu hiriyaa qofa ta'uu dhiisuu danda'a. Kan ijaan isin arguu hin barbaanne masaanuu amaanillee maqaa addaa isin baasee isin waamuu danda'a. Yoo barbaade 5 barbaannaan 50 isin jechuu danda'a. Jaalala hamaa keessa gallaan immoo 50 jedhee isin waamuu danda'a. Keessa namaa maaltu beeka? Inni maqaa keessa lagatee masoodhaan isin waamu. Harrabaan kan isin jibbu laphee isaan garuu kan isin jaallatu ta'uu danda'a. Kanaafuu jaalala yookaan kabaja isiniif qabu sirna addooyyummaan ibsachaa kan jiru ta'uu mala jechuudha. Sanas ta'e kana namichi sammuu kootti summii naqee na biraa deeme. Manaa bakkoo jirtii bakkoo godoo jirtiin ta'e. Eeyyee osoo lafa cidhaa jiru waa'ee cidhaa yaaduu dhiiseeni gola Oromoo sanuuttan ka'e. Mana Oromoo gubate Oromoo lafarraa godaane isan sonuu eegale. Gaaffiin namichaa deddeebi'ee sammuutti na dhufe. Maaliif Oromoon guddaa xiqqaa ta'e? Garuu kun seenaa tokko na yaadachiise. Namicha jaldeessa guddisaa jiru tokkotu ija isaa keessa hubni buunaanii jaldeessa waamee kottuutii ija koo keessaa hubanaa fuudhii ittiin jedha. Jaldeessi kun naqee ija namichaa keessaa fuudhe. Yeroo kana namichi akkam na goote jedhee jaldeessa gaafa gaafatu. Jaldeessi ani akkam beeku godheeraa waan ta'e abbaatu ofii beekaa jedhe. Kanaafuu Oromoon xiqqaa guddaa xiqqaa ta'uu dureessa dhabaa ta'uu ofii isaatii ofii beekuu qaba. Waan Oromiyaa fi Oromoo irratti ta'aa jiru kun Oromoon fayyadaa fi miidhaa kan ofii beekee fala dhaawwachuu qabu. Saba kana Oromoodha isinii jechuu kooti. Galatooma ulfaadhaa.